nuti abiyyi gaafa gaafii gaafatame ni buqqaafnaa warri gartee majlisaatii fi namoonni tokko tokko nu gargaaraadha waan kana. Hayyee biyyuma akkas jeesan keessatti warshaan biiraa keenyaa dhaabbatee eebbamu jira jechuudha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Wadaja kiyya mirkaantanii akka jirtan dhageeffachuutti hin jira. Haati warqii sallee godhee on dhageeffadde. Dubbiin gartee abbaatu hin mara jee jedhan bofni abbaaf mara bofni kun sila bineensaa maree waan afaan illee hin beekne. Nuti kun waan bofni beeku kana waan bineensi beeku kana yoo wallaalle namaan nu maraa eeguun hin taatu beekadhu. Karaa irratti ibneeti gaafate. Hafade sirra ejjetee hafade addaan sokotees bira kutaa. Numa kana keessa amma kaasira jiru jechuun osoo hin taane numa kana keessa namni oomishni jimaadhaa kun gartee wannummaa gartee jiru jireenya madda jiru jireenya uummata keenyaa ta'e kun madda jireenya uummata keenyaa ta'e kun akka buqqa'u namni fedhu uummata keenyaa gartee isa taa'ee kanaan biizii ta'ee ijoollee nyaata akkana ta'ee isa kanaan biizii ta'an waan ta'e jecha buqqa'uu qaba. Ammaasis sila oomisha kana biraa gartee jimaa kanarratti hirkachuu baatanii duraanuu uummanni keenya rakkoo tana keessa seenuu rakkoo tana keessa akka uummanni seenu kagoode jimaa irratti hirkachuudha. Oomisha kuduraa gartee garbuus xaafii waan adda addaa jechuudha. Gamaa gamanaa uummanni keenya oomishatee danda'ee uummanni keenya gama kanaan gartee shunkurtaa gama kanaan timaantiin gama kanaan waan adda addaa godhatee akka facaafatuuf jimaan kun uruun daballeessee jira jee warra gartee amanuu jira. Kana gaa irratti dalaganiiti amansiisan malee gartee qabatama sirriitii miti. Risaachii jira risaachii madura naannoo finqillee kanatti taate. Qotee bultoonni maalirra dhaabbataniiti waan sanii dubbiftan namni ingiliffa nama akkasii dubbisuun hin dadhabu. Maalirra dhaabbataniiti oomisha biraarraa gara jimaatti deemanii dur namni oomisha adda addaa oomisha manni keenya. Oomisha sanirraa immoo maaliif gama jimaa oomishuutti deemu waan jiru risachiidhaan dalagamtee jirti. Akka yaalli reefu kaasee jimaan kun waggaatti hogguu afur hanga gushanii oomishama. Hogguu sadii kan jennu saamsaa bonaa fi sa'a birraa qofa osoo hin ta'in hanga gushanii jechuudha. Hogguu badheessaa illee ni oomishama. Hanga bakka gushanii. Innaawaa jimaan kun bara zooma gartee yoo roobni dhabamee qabalee dhabame malee hogguu roobni dhabame malee ni ciraa godhan malee jimaa irraa waa murachuuf zooma dhabuun qabu manni keenya. Jimaa irraa nu markata jechuudha yoo itti haajame. Yoo si dhukku beeku yoo ijoolleen gartee qalama si gaafatti yoo waan takka dhufte jimaa sanirraa guurteetuma waa gootaaf. Akkasii jira jechuudha. Uummanni kun madda galii kana. Uummanni kun ifuma isaaniitii fi lafti isaanii dhiphachuu wajjin galiin gartee waggaatti dhufu wajjin ammaas illee sababa biraa qaba. Durootu reesistaansii dhaajaa kun jimaan kun. Goggogina kana dandamataa jira. Jimaan hargeedhaa fakkeenyaaf bunni yoo taate goggoginni itti dhufee yeroo midhabame jechuudha. Wabeerteetii firii akka bitirraa buutu buna jechuudha. Hin obsu. Jimaan ammoo baalli isaa kun lisinii waan ta'eef namni saayinsii barate ammaa footosinteesisii gaggeessuudhaaf jechuudha. Baalli isaa kun ni calaqqisa. Aduu ofirraa deebisa. Bishaan of keessa yeroo kana dhukkubsataa jechuudha. Hin goggoggu. Kanaanii jimaan kun caalee uummanni kun itti yaadee bakka bunaa san jimaa kana godhatee jechuudha. Bunaa ture. Uummanummaan keenya jechuudha. Ammallee gabaan jimaa kanaa fi gabaan bunaa wal qixaa miti akkatan geejjibanis akkatan xoofanis. Bunni guurtee ganaa goggogsitee maal gootee akkasitti of barbaachisa adeemsisa tokko. Jimaa kana immoo arra guurtee arra magaalaa geessitu oowwitutti jechuudha. Sigaltee waan kanaaf uummanni kun itti yaade ammallee deebi faayidaa meeqa qaba ifumaafu. Baalli isaa dikeeta baalli isaa jechuudha. Namni gaa warra baadiyyaa ni beektan boollatti darbaniiti gartee oguu bosbose sanuma jimaa irratti godhan dikee re'een nyaata. Baalli jimaa gaa? Baalli jimaa re'een nyaata. Re'eellee gabbisuudhaaf jechuudha re'een nyaata. Deebi mukni isaa kun bobee isaa ta'a mukni isaa deebi muknummaan jimaa kun jechuudha bobee isaa ta'a. Ammas mukni isaa guddaa yoo ta'es ogguu cirtee manaan jaarrachuu ta'a ogguu cirte dallee ta'a manaan jaarrachuu ta'a. Each and every wannummaan isaa hundinuu jechuudha. Fakkeenyaaf kan magaalaa dhufu muka magaalaa dhufu jira muka jimaadhaa kan magaalaa dhufu ciranii egaa warra cabsaa jedhanii karaa cabsan tokko jira. Oggaa isin gatoofan jimaan muka dheeraa kana wajjin deemu caccabeeti irraa cabsaniiti waa xiqqoo hangi jaa'u qoftiin deemu. San hunda fuudhanii kan godhanii bobeessaaf itti fayyadaman. Si galtee uummanni keenya kan magaalaa jechuudha bobeessaaf fayyadaman jimaa sana. Jimaa kana wanni isaa hundinuu muka jechuudha. Baala isaa wanni isaa hundinuu waanuma faayidaa namaa kennaati jechuudha. Guututti jechuudha wanni kun. Miidhaa tokkotti namarra fiduu hin qabu.
Waan kana jechuun uummanni keenya kun filatee addatti godhate. Gibirnaa kana gorsee jimaa akka dhaaban godhe yoo ta'e kijiba jechuun hin jiru bakka fedhe hin fiddu. Waan kana fakkeenyaaf jala deemeetiin ilaale kominikeeshiniin godina Harargee bahaa fi lixaa waggaa lamaan dabre kana jechuudha. Waggaas dillee godhime takkaa waa'ee jimaadhaa akkatti oomishanii fi akkatti gurguranii fi kan hundi takka dubbatee hin beeku. Jala deemaan ibsisa. An jala deemeetiin feesbuuka isaanii jechuudha. Hunda iskiriinshot godhee jira. Aanatti jechuudha godina bira kutee. Takka waa'ee jimaan dubbatan maal dubbatan inisheetii qamadii, inisheetii ruuzaa, inisheetii paappaayyaa, inisheetii avukaadoo. Uummanni keenya avukaadoo fi paappaayyaa maal kana wallaaleetii miti. Namni gariin akkasitti himu vitaaminaa fi hanqina nyaataa qabdii Harargeen tun tanaaf avukaadoo paappaayyaa barbaachisaas hin jaa. Avukaadoo paappaayyaa jimaa kiilota gurgurteeti kuntaala mitattee galta kuntaala yoo feete. Galtee gaafa jechuun jimaan kun gatii qabu jechuudha jimaan qaalii. Uummanni kanatti yaadeeti innaawaa ati kuduraa yattaami kuduraa bira kuti bishingaa silaa nyaatu boqqolloo silaa nyaatu qamadii silaa nyaatu kanaa'u jimaa turra qaalii jimaa hoggumee kana oomisha kun baatii amatatti dhufa oomishin kuni yeroo dheertuu kana isaa afachuurra namni biraa yeroo dheertuu afachuu danda'u haa afatu an jimaa kanarraa ammaa gurguradheetiin bitadhaa jeeti jimaa oomisha jechuun mana keenyatti yaadee ammaas akkasuma wajjin hanqina lafaa jira. Waan jaalli reefu hojjeta akka jiru waan san akkatti jaalli natti jeesan naan galle danaa baasa lafa gartee karaa asaboot kanaa fi karaa gartee kana lafa jirtu jiraa jee lafa jirtu jiraa jee laftummaan lafa jirtu nugaa amma yoo gartee jallisiidha maal godhanii wanti godhanii beeku malee mayyoo mulluqee kanaas yoo gaddeemte ni jirti lafti diriirtuu nugaadha garuu laftummaan Harargeetu nurra guddaan namni godina biraa yoo laallee godina Harargee kana laalle ni hubanna. Lafti Harargee lafa qonnaa taatu miti guutumattuu. Namni jimaa dhagaa lama jidduu dhaabu jiran dhagaa lama jidduu dhaaban. Yoo agartan an bara gurgurtanya isin hima. Dhagaa lama jidduu dhaaban dhagaa lama jidduu. Roobni dhagaa lamaan kana irratti gayyaa biyya jidduu tana jirti. Dhagaa lama jidduu dhaaban. Hayyee oomisha kamtuu dhagaa lamaan san jidduuttis oomishamee waan nyaattuu fi waan dhugdu sii ta'a. Oomishummaan tokko siin ta'u jechuudha. Maaliif Arsii tanaas yoo ilaalte, Shawaa yoo ilaalte, Wallagga yoo ilaalte lafa qonnaa dheertuu dira tana qotanii achirraa oomisha galchan buleessa kiyya. Uummanni kun dirqameeti gartee tooftuma isaaniitiin ifumaaf tarsiimoo jijjiiranii jimaa oomisha kutanii jechuudha. Lafti Harargee tun risachi jira maatanaas akkatti naasa'u. Iskweer kiiloomeetira tokkorra nama meeqaa jiraata wanni jiru risachiidhaan jirti. Density Itoophiyaa maqaa isaa bakka namni akkaan dachee waa xiqqoo namni hedduun jiru jechuudha Harargeedha. Isa achii jira tanaas. Uummanni kun yoo agartan Facebook irratti Ustaaz Anas illee barreessu ture iddoo tana gaafa dhiyoo biyyi gad dhufe kana. Uummata kana ofirraa Harargee tana buqqaafnee bakka dachiin balloon jirtu geessite bakka oomishatan yoo geessine malee jee yaada dhiyeessitu. Ni harka namni hundinuu ni harka jechuudha kun yaada nama hundaati. Uummanni kun ruuzaa oomishanii qamadii oomishanii janii jimaa bishaan obaasuu dhorkanii hoggaa jimaa kana gartee gatii kaslaa magaalaa fiddees gatii dhorkitee hafee abdii muratee oomisha tokko guu dhabamsiisuu deeman dura oomisha san sibbisiisan. Akkam sibbisiisan galiisaa xiqqeessan galiisaa guu dhabamte. Galii xiqqeessuu keessaa akkamitti xiqqeessan yoo jette taaksiitti ol kaasan. Taaksii guyyaniif maafuu maqummaan siituu taaksii egzaaktii taaksii jira taaksii adda addaa jira. Taaksiin gibira irra keessu kun akka namni oomisha kana oomishu kun jibbu akka namni oomisha kana bitatu jibbu. Akka namni gartee waan kanatti hirmaatu hundinuu dinagdeedhaan laamshee hifatu si gooti. Sanbooda ifi buqqaaf osoo isaan buqqaas hin jenne jechuudha. Wanni kun faayidaa dhabee si galtee. Akkaataa jimaa irratti amma mootummaan naannoo osoo hin tahin magaalaan ati jimaan keessaa makiinaan obbaa'u takka waan kottee kafalee makiinaa irraa fuudhan. Warri qobboon jiran warri bakka addaa jiran namni haa dubbatu. Aana tokko keessaa gubaatu haadha hidhaniiti fuudhan sirraa waan kottee jennii. Magaalatti aantu seenta jimaarraan ni fuudhan. Magaalaa odaa eeguu seentu kiiloo irratti qaraxamee tugguu bahu kiiloo irra kafalta. Yoo asiin kan jibuutu hin deemu ta'e diradootti maal ni kafalta. Diradoo qarshii torba odaa itti qarshii 27 mootummaan Oromiyaa qofaan 25 kan bulchiinsa magaalaa Maayaadhaa immoo qarshii 10 meeqa 35 jechuudha. Kanaan diradoo'n duraan 3 turte amma 7 goote 35 fi 7 meeqa taati 40 fi 42 toora kana jechuudha. Toora kana jira. Yoo asiin deeme immoo mootummaa naannoo Somaaleetu qarata. Hararri illee gaaf tokko gabbaafattee gartee haada qaratu eegaltee uummanni itti kaanaan kaafatte. Luku naannoo Somaaleetti immoo kana ol kafalama. Naannoo Somaaleetti seerri waan gartee maallaqa irratti hedduu waan ta'eef kana ol kafalama.
Sambira kuttee hoggaa federaaliinis daangaa guutuu dabartu jechuudha. Achirratti taaksii kayaa jira. Jibaara akka fudhatu jechuudha. Wanni kun hundinuu gaafa wayyaanee taaksii vaatii qarshii 5 qofaa jira. Seeraa jira waan kanaas beekadhu waan akkatti haasa'u miti. Hamma ani mukanaas qarshii 17 Oromiyaa seeraa jira. 17 sentaan iyyuu uummanni dubbannaan 25 godhan. Sigaltee seeraa jira kanaas 17 kajuu. Gaafa gartee wayyaanee jirtu san qarshii 5 vaatii qarshii 5 fuudhama. Hayyee wanni kun bifa kanaan oguu deeme oomisha kanaatummaan ittiin buqqaaftu goota. Uummanni keenya akka ta'u jiru viidiyoon harkaa turtan amma dura ilmaan magaalaa barattu amma namaan an beeku nama gartee namni as jala jirus namni as keessa jiru kan antiimee jiraachuu mala maqaan listiidhaan jiru ijoollee barachuu dadhabdee magaalatti ta'a duraan gartee warri mana kireessee nyaataa dhugaatii godhee fi tiraanspoortii godhee fi kolleejjii fi yuunivarsiitii fi haayiskuul barattu dadhabdee tagalte toora nama 100 oliiti maqaan nama jira maqaadhaan. Kun amma kan inni siimu kun aradduma lama tolitti aantu keessaa beekadhu namaan an parsanaalii beeku kan inni siimu kun. Hayyee namni dhibbii arraan tana barumsa dhabee galu kun abbaa fi maatiitti maaltu dhagama dhaloota isaan boodaattu maaltu dhagama akkam namni barumsatti as deema ganaa. Wanni kun hundinuu akka gartee namni ifii jimaa buqqaasu nama gooti jechuudha deemtee. Waan kana hundaatu deemu jira nuti ammoo akka gartee uummata kanaatti wanni ni narreefus jechuudha dubbii jaalarratti jechuudha waa'ee galaanaa guu dubbannu galaanni kun namni ilmi namaa yookaan hamdii jiraataa yookaan abdii jiraataa abdii yoo qabaatte galaanni kun oguu dhufe na fayyadaa galtee harri galaana tun gudufte eksportiidhaan mira onni dalagattu bara waan biraatti miti meeshaa achi dhuftu as naquudhaa fi asichi oofuudha bara galaan irraa dalagan onni biraan jirtu. Meeshaan nuti oofannu kun ammoo roo maateeriyaalii galtee agirikaalcharaa piroodaaktii oomisha jimaa kana inkaash galcha dolaara inkaash osoo gartee tiraansaakshinii biraan gaggeessine arrumaan tana fuutee arrumaan tana deemtee galchita. Jimaa kana jechuun wanni qabnu akka biyyaatti illee amma reefu waan jenne takkaa ture akka gartee biyyaatti osoo hin ta'in akka harargeetti nuti jimaa kanarraa galii akka harargeetti miti akkuma biyyaatti galii galchuudhaan tokko faara jira. Anda riipoortii malee kan ammoo anaa miti kajuu sachi hedduu jira. Silaa gartee akka bunaatti warrichi as deebisuuf asichi oofus kotorbaantii hundi jiraachuu baatee jimaan kun sirritti gabaafame jechuudha. Isaa tokko faadhaa jiran qorattoota jaanaa miti. Bunni immoo gartee waan abbaan taayitaa bunaa fi shaayii jiruu fi to'atee biyya alaa deemuu fi galii galtus hayyama isaatiif kan hunda to'atee jechuudha. Tokkoffaa ta'e malee osoo jimaa gartee anda riipoortii jaammaa riisachii sanatti gabaasni galuu waan silaa gartee hojjetamu gadi jira. Akkana jechuun doolaarri kamitti deemaa ture qabna. Doolaarri silaa as deemu kana lakkaa'ama foreign inkaamii kan kan. Garuu doolaarri chiin Dubaayitti gartee gusuma ilaa Dubaayitti ergamee meeshaa biraa fidee akkasitti galuu ture. Kanaaf gabaasni gartee jimaan irraa gattee malee buna ol jechuudha. Hayyee waan kanatti hoggaa ummanni kun qabsaa'ee ilmaanis wareegee waan meeqa gartee hafalee bu'aan inni harkatu immoo jimaa kanarraa hanga duraan harkatu gattee amma kana sanaa miti kajuu gabaasni jimaadhaa bara 2018 irraa hanga bara 2002 fi akka Awurooppaatti jechuudha. 25 kanatti gad deemu jira galiin jimaa argamtu akka biyyatti. Waan kana naashinaal baankiin riipoortii baasa laaluu dandeessan miidiyaan adda addaa amma gabaasa gad deemu jira daawwaarti slooppiidha. Maaliif gad deemaa galiin kun waan jiru ummanni kun jimaan keenya kun bakka harkateeti gartee qotee bulaan kun jimaa kana bira qotee warshaa dhaabbatee magaala gala gartee jiraataa kajuutu abdii kanaan ummanni kun qabsaa'ee jechuudha. Hoggaa ammaan tan ammoo honuu wanni qabsaa'ee tun bakka hin jirre galaanaan fidadhajee ummanni kun jechuudha. Ammaas wareegamaaf qophaa'e maal jechuudha wanni nan dura imaammanni gartee waan kanarra jiru nama jiraatee gartee galaanaa kanas barbaada. Imaammanni akka biyyaatti jiru imaamata biyyaa san keessatti tokkoffaa nuti mul'achuu qabna. Jiru jireenya keenya mul'achuu qabdi. Biyyi teenya tun teenyaa mire namni biyya tana keessatti osoo mul'anne gartee biyya tanaa fi wareegama jiru abbaan fedhan jiru. Federaalizimii keessatti waan tokko jira. Namni hundinuu federaalizimii gujan bakka adda addaatti wal dhufeetti mataarra wal dhufa. Achi keessatti farquu fedha hundinuu. Yoo achi keessaa dhabee immoo namicha kun an bakka as keessa hin jiru jeeti sesseeshinii barbaadaa jira. Ifiniif bulchuu jechuudha. Mirga ifiniif bulchuudha. Ichi keessa yoo mul'achuu baate jechuudha. Gama diinagdeetiin jimaan kun nuuf hawaasummaadha. Diinagdeedha. Sigaltee gama hawaasummaatiinis fuudhaa fi heeruma gaddaa gammachuu yeroo sooshaal gaazariin jechuudha. Bashannana yeroo adda addaatti jimaadha namni keenya akka godhatu. Waan hundinuu jechuudha. Hayyee gama diinagdeetiin akka nama isin hin jeessan galiirraa argata jiru jireenya isaatti. Aadaadha ammaas jimaan kun aadaaf qabu manni keenya.
hogguu rabbi kadhatu hoggaa gartee intala kannu hoggaa waan adda addaa godhu jimaadhaan godhu. Wanni kun aadaa jechuudha. Jimaan kun Londanitti bara 2014 tura cultural substance jedhameeti waan aadaatii jedhamee gabaafamee mootummaan beektes heeraan hayyamaa ture. Waggaa bara 2014 waggaa 10 akka kana ture jechuudha. Jimaa London jennee awwadaa irraa kadeemu nuti ni beekna nama of hundaan beeka. Sochii gartee warri loobistii jira warra gartee jimaa kana gurbaa tokko ni jira Facebook irratti namni hedduun ni beekaa qaaddiit jaa loogoon isaa qaaddiit jaa Somaaliidhaan abukaraa waan jeniini. Nama gartee sochii farra jimaa godhu. Jimaan kun gartee waan kanaa godha wayii balleessa Somaaliyaa hundi qamoon qaban jee nama oofu. Isa sanii fi sochii namni kasaa fakkaataan isaa godheetu mootummaan Ingiliis akka dhorku godhee jechuudha. Galtee Video sejauh hedduu posti godhee ture inni sana. fayyaa naatee agartee turte jechuudha. Hedduu bira deemee ilaali. Namni keenya immoo waan keenyaaf jechuudha akkasitti dubbachuu yoo dhabe oomishni kun galiin isarraa argamu kun waan sabaadhaatii miti. Hayyee waan kanaaf osoo gartee jimaa kanaaf bakka hin kennine jiru jireenya uummata keetii kanaaf bakka hin kennine akkamitti waan galaanaa saniitti ijalaannaa ta'ee turiin reefu kaasee jechuudha. Imaammata biyyaati jechuudha jimaan anaaf waan gartee Itoophiyaati. Itoophiyaa bira dabreetu naawaa jimaan kun bar biyyoota akka keenyaatti ni jiranii waan jimaa irratti waan hunda dalagu jiran. Waliigaltee gartee Somaaliyaa wajjin godhanii jimaa gatii hunda dabalan. Gatii bar takka takkaanii jimaan sarka tokkoffaa qarshii hanganarraa hangana haa ta'u jenii kaanii bar mootummaan. Jimaan hangana haa ta'u jenii. Kunis beekadu gabaasa waan gabaasaan bee jiru. Miidiyaa keenya season TV kajuu jala gabaasa waan bee jiru kunis Ruutoon jechuu ajajee. Naannoo san dhaqee Ruutoon gaafa daawwatee maal jeeni waan barbaachisaa ta'e hunda gatii jimaa qaalessuuf uummata kana jireenya isaan fayyeessuuf waan danda'amu hunda ni goonaa jeen. Nuti abiyyi gaafa gaafii gaafatame laal waan tan sirriitti siyaasaa wajjin walqabsiisanii ilaalina. Ni buqqaafnaa warri gartee majlisaatii fi namoonni tokko tokko nu gargaaraadhaa waan kana. Yeroo ati qobuute maaliif dargaggoota keenya ilkee balleessee afaan balleessee fuula balleessee akkanaa jee si galtee hayyee biyyuma akkas jeesan keessatti warshaan biiraa keenya dhaabbatee eeyifamu jira jechuudha. Ilaalcha kana keessatti namni kun yoo gartee ayni gartee ijji gartee gaaraa kan duuba waan garre tanam gartee mutaaf keessaa guuran jedhan. Bakka saniifin dubbadhee yaada kiyya jechuudha akkaataa nama ibsadde kanan hedduu isinitti dheereessee hubattanii jiru jireenya uummata keenyaa kana eessa dhiifneeti dura gartee har'a galaanaa san dubbannaa waan jettu irraa hin kaasee dhiifama gaaduu isinitti dheereessee itti oofadhaa. Galatoomii Khabiir Adam dubbii sirrii dubbattee dubbii ta'e hedduu dhaggeeffannee waan nullee hin dadhabsiisne.